kabajamoo Ustaz Gali Mukhtar President Alimu Islama Oromia kabajamoo Boguyyoo Galgaloo itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggarii fi kaadhimamaa ummata magaalaa kanaa akkasumas Ustaz Galiinis yeroo lammaffaaf miseensa caffee ta'anii paartii badhaadhinaaf dhiyaatanii jiru. Kabajamtoota hoggansa dhimma Islaamaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii hoggansi mootummaa sadarkaan jirtan kabajamoo Obbo Sammaan aalimoonni keenya ustaazoonni doktoroonni kan asitti argamtan hundinuu pirootokoolii hundi akkuma eegametti baga nagaa wal agarree baga guyyaa kanaanis isin geejachuun barbaada. Arra dhuguma jettan guyyaa gammachuuti. Nutis akka carraa magaalaa Shaggar kana deeggaruuf qindeessuuf yeroo as jirutti sagantaa keessan kana dhageenye asumaan nagee isin fuudhuuf isin gaafachuuf asitti gorree sagantaan kun nuufis akka carraatitti kan itti uummata keenya argannu jandee isinitti gorree waan ta'eef akkuma jaallawwan hayyoonni gurguddoon na dura kaasan sagantaa baay'ee miidhagaa fi seena qabeessa sagantaa akkasii irra gahuun ammoo ummata muslimaatiif waan guddoodha. Sirnoota darban keessatti ummanni Itoophiyaa karaa garaagaraatiin amantaadhaan sabummaadhaan afaan isaanii aadaa isaanii cunqurfamee rakkoo hedduudha kan dabarsaa turanii kana keessatti ammoo tokkummaanis dhaabbatanii sabaan osoo waliin qoodiin hawaasni muslimaas cunqursaa kana ifirraa buqqisuuf gaheen hawaasa muslimaa guddaadha. Gaafii addaa waan addaa barbaadanis miti akka hawaasa muslimaatitti of tahanii jiraachuu amantii isaanii gaggeeffachuun walqixxummaan amantii heera mootummaatiin lammiin gonfate san akka kabajamuuf gaafatamaati kan ture. Kuni garuu har'a qabsoo keessaniin qabsoo obboleeyyan keessan sabaa sablammootii biraa taasisaniin warri amantii biraa wajjis taatanii tokkummaan taasiftaniin hawaasni muslimaas dirree irratti bahee sagantaa isaa akkaataa kanaan akka kabajatu gaafii isaa mootummaa isaa wajjiniin akka deebi'u taasisuu keessatti kun sagantaa guddaadha waan ta'eef ittis miidhamtanii ittis hidhamtanii hayyoonni baay'een itti hidhamee ulamaanni baay'een itti hidhamee biyyaayis bahanii sadarkaa kanarra arra gahuun isin bu'aa mootummaa kana warra mootummaa kana hundeesse waan taataniif sagantaa kana immoo sadarkaa kanatti masgiida seena qabeessaa ta'e kana guyyaa itti jalqabsiiftan nutillee yeroo ittiin mootummaan keenya cina guddaa qabu kanatti yeroo immoo ji'a Arafaa hawaasni keenya baay'een ittiin Arafaaf qophaa'aa jirutti sagantaa akkasiitti yeroo isin biratti argamnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Hawaasni bal'aan kun asitti argamtanii waan mootummaa keessaniitii irraa argattanis galateeffachaa kan boru hafe immoo gaafii gaafachaadha. Cidha nu dura jiruufis tokko taanii akka waliin tarkaanfannu yeroo itti ergaan jajjabaan dabraa ture waan ta'eef ani waan baay'ee isin dura dhaabbadhee dabarsuun natti ulfaata. Sababni isaa hayyoonni keenya baay'ee na dura dubbatan waan baay'ee xumuranii fixaniitu jiran. Guyyaan kun akkasitti akka hin dhufne qofa beekuu qabna. Kaleessa wareegama guddaa nuti kafalleen abbootiin teenya kafalaniin sadarkaa kanarra geenyee jirra. Sirni kun wareegama ummata biyya kanaatiin kan dhufedha. Boru ammoo dhaloonni ni booda kana caalaa nageenyummaan dimokiraasummaan kan keessatti dagaage walqixxummaan amantaa walqixxummaan sabaa kan keessatti mirkanaa'e jiruuf jireenya isaanii obbolummaa dagaagsuudhaan kan ittiin keessatti gaggeeffatan akka taatu dhaloota itti aanuuf sirna cimaa ijaaruu mootummaa hunda hammatu kan hunda hirmaachisu kan hunda fakkaatu ijaaruu akka qabnu yeroon amma irra jirutu baay'ee murteessaadha.
kanaaf isinis hawaasni muslimaa gaheen isin ijaarsa biyyaa keessatti qabdan guddaa ta'uu beektanii hojii nageenyaa keessatti hirmaachuun nageenyummaan ummataa akka tiifamu, nageenyummaan Oromiyaa akka tiifamu, nageenyummaan Shaggar akka tiifamu, nageenyummaan Itoophiyummaa akka tiifamu hojii guddaa hojjechaa turtan. Kanatti aansees yeroo gabaabduun nu hafte yeroo filannoo biyyoolessaa marsaa 7ffaa gaggeessuuf deemnu kanatti mootummaan keenya filannoo haqa qabeessa dimokiraataa hundi irratti hirmaatuu fi kan nageenyummaan isaa eeggame akka gaggeessuuf hojii guddaa hojjechaa jira. Kanaaf hawaasni muslimaas filannoon kun kan keessanii waan ta'eef waggaa 5tti carraa yeroo tokko argattan waan ta'eef paartii biyya ceesisuu danda'u, biyya ijaaruu danda'u, ijaarsa biyyaa jalqabame itti fufsiisuu danda'u, sabaaf sablammoota walqixxummaan gaggeessuu danda'u, amantaa hunda walqixa hirmaachisuu danda'u akka filattan asumaan dhaamsa koo dhaamuun barbaada. Miseensonni mana marii bakka bu'ootaa fi caaffees akka naannootti waggaa 5 irraa yoo laaltan parsantaa 30 ta'u warri abbootii amantaa garagaraa kan keessatti hirmaatan baranaas akkasuma baay'eedha. Kun maali walqixxummaa amantaa heera mootummaatiin ummanni keenya gonfate walqixxummaan amantaa sana akka dagaagu qabatamaadhaan sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti ammoo kan shaakalamaa jiruu fi qabatamaan hojiitti hiikamaa jiru waan ta'eef hanga ustaazota keessanii ulamaa'uun gurguddoon isin qabdan keessatti hirmaachuu fi dhimma biyyaa keessatti murteessuu akka danda'an kan carraa uume waan ta'eef carraan filannoo marsaa 7ffaa nu dura jiruutis harka keessan jira waan ta'eef wanni harka ifiitiin raawwatan waggaa 5 guutuu nama dhukkubsiti. Waggaan tokko baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa yoo fudhattan Trump filatanii hara rakkachaa jiru. Hiriira bahanii guyyaa guyyaadhaan nurraa ka'uu qabajanii iyyaa jiru. Waggaa 5 inni kontiraata isaa heera mootummaatiin waan fudhateef uma godhuun hin danda'amu. Kanaaf bitaa mirga ilaaluudhaan biyyi teenya akka biyya biraami ganaa biyya guddachaa jirtu, biyya daaddee jechaa jirtu, biyya sabaa sablammoota hedduu qabdu, biyya afaan hedduu qabdu, biyya amantaa hedduu qabdu waan taateef biyya sabdaneessummaan keessatti lalisu, afdaneessummaan keessatti dagaagu, walqixxummaan amantaa keessatti gadi jabaatu akka taatuuf paartii biyya ceesisuu danda'u ilaaluudhaan ilaafeen mari'achuudhaan tasgabbiidhaan gahee hawaasni muslimaa ijaarsa biyyaa keessatti qabu sana akka baatan isiniin jechuudhaan barbaada. Sababni isaa waggaa 5 kun waggaa 5 arraatii asitti deebi'ee dhufuu waan hin dandeenyeef kaardii harka keenya jirtuun adda baafannee taphachuu qabnu taphachuun barbaachisaadha. Kana gaafa jennu paartiin badhaadhinaa hojii gurguddoo hojjeteen hawaasni keenya tokko lamaan lakkaawee beekee walitti hibuus qaba. Hawaasni keenya kaleessa akkasitti dhufee sagantaa akkasii kabajachuun baay'ee ulfaataa ture. Iidni har'a waggaa jijjiiramaa kana keessatti akkaataa ittiin gaggeeffamaa jiru laala magaalatti hawaasni hundi irratti hirmaatee nageenyummaa isaa eegamee ummanni muslimaa nagaya akka ta'e, jaalala akka ta'e, kabaja akka ta'e, wal danda'u akka ta'e, obbolummaa cimsuu akka ta'e karaa agarsiisuu danda'uun bahee gaggeeffachaati kan ture jechuudha. Kana qabatamaadhaan agarsiistan gaafiin keessanis akkasuma dhawaataan mootummaa biratti deebii argachaadha. Kan yeroo barbaadu immoo karoora keessa galfachaadha. Waliin mari'achaa biyya tana ijaaruu qabna waan ta'eef biyya har'a qofaaf osoo hin taane dhalootaaf taatu kan hayyoonni muslimaa baay'eenis keessatti oomishaman kan ulamaan baay'een keessatti barakatanii beekumsa ittiin dabarsan kan dargaggoon baay'een ammoo akhlaaqaan itti guddatan akka taatu hojiin isin har'aan tana jalqabtanis masjidni ijaaraa deemaa jirtanis hiikoo guddoo kan qabudha. Majlisni babal'achaati jira, madrasaan babal'achaati jira. Sababni isaa hawaasni muslimaas dhaloota qaruu keessatti gahee guddaa qaba. Manneen barnootaa babal'achaa jiru immoo
daa'imman boru biyya kana bulchuu danda'u beekumsa qaban naamusa gaarii qaban biyya isaanii jaalatan biyya isaanii kabajan kan hawaasa jaalatan kan tokkummaa hawaasaa leellisantu ittiin babal'ata ittiin barata ittiin qarooma waan ta'eef kanaaf yaadamni kun yaadama eebbifamaa fi mootummaan keenyaas akka mootummaatti itti deeggaruu fi barnootaaf xiyyeeffannoo guddoon kennamee irratti hojjetamaa jiru waan ta'eef dursa barnootaaf kannuun nama beekuutu biyyas gaggeessuu danda'a nama barateetu biyyas bulchuu danda'a wallaala keessaas biyya baasuu danda'a hawaasaas ijaaruu danda'a waan ta'eef hojii eebbifamaadha jabaadhaa isiniin jecha akka mootummaatti naannoolee ollaallee barnootaan deeggaraati kan jiru naannoon kaleessa boodatti hafanii aggaar ja'amanii murteessummaa biyya kanaa keessatti qooda hin qabne arra teessoo tokko irratti dhufanii akka waliin murteessan taasisuudhaan san qofa osoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa immoo obboleeyyan keenya deeggaruu qabna hawaasa barate baay'ee hin qabne deeggaruu qabna jechuun naannoolee Oromiyaa irra hedduu isaanii sagalii ol kan tahan manni barnootaa sadarkaa isaa eeggate keessatti ijaaramee hawaasni akka baratu dhaloonni boru biyya tana ceesisuu danda'an akka oomishaman hojii guddaatu hojjetamaa jira. Somaalee keessatti ijaaramee jira, Affaarii, Sidaamaa, godina Guraagee keessatti ijaaramee jira, Beenishaangul, Gaambeellaa naannoo hedduu keessatti ijaaramee jira. Sababni kana taasisuuf naannoon keenya ofii qofa guddachuu hin barbaadu. Naannoon ollaatis waliin taanee akka guddannuuf beekumsatu biyya jijjiira jedhee waan amanuuf nama barateetu biyya jijjiira waan ta'eef kanaaf isinis barnoota irratti xiyyeeffannoo kennitanii majlisa babal'isuun hojiin hojjechaa jirtan hojii dhaloota qaruu fi hojii sirna keessatti illee hiikoo guddaa qabu waan ta'eef nus akka mootummaatitti jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Dhumarratti wanni niin kaasu mootummaan naannoo Oromiyaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruudhaaf hojii gurguddaa hojjechaa jira. Kana keessatti tokkummaan hawaasaa akka cimu uummanni keenya aadaa duudhaa isaatiitti deebi'ee akka jiraatu safuun aadaan uummataa cabaa jiru iddootti akka deebi'u mana murtii aadaatiin uummanni dhibdee isaa alatti wal baasuu dhiisee keessoo isaatiitti akka fixatu seeraan deeggaruudhaan rakkataa isaa gargaaruudhaan tajaajila lammummaa labsii baasuudhaan hawaasni baay'ee karaa irratti hirmaachuu danda'uun haadha mana hin qabne kan nama gargaaran hin qabne rakkataa meeqa gargaaraa hojii gurguddaadha hojjechaa kan jiru kun hawaasa musliimaa keessattis kan akka fakkeenyummaatitti ka'u nama gargaaruun aadaa godhatee hawaasni kun kan ittiin hojjechaa jiru waan ta'eef wanni mootummaan hojjetus wanni isin hojjettanis kan wal madaalu ta'uu beektanii hojii hojjennu keessatti bakka rakkoon jirtu waliin mari'achaa hojiilee gaggaarii jalqabame immoo daran cimee akka itti fufu walii wajjin dhaabbachaa biyya biraan qabnu waan ta'eef biyyi nuti qabnu tanuma biyya Itoophiyaa tana ta ummata keenya sabaa sablammoota hunda fakkaattu ta amantaa hunda fakkaattu ijaarrannee gadhaabnee gaafa biyya teenyatti kabaja goone biyya namaa irratti illee biyya ormaa irratti illee kabaja argachuu dandeenya. Kanaaf wanni muummee ministeeraa keenya biyyoota garagaraa gaafa daa'iman dursa lammii isaaniitiif kabaja kennanii dhimma lammii isaanii mari'ataniif nama of kabajeetu mana kabajeetu ala kabaja waan ta'eef karakkate pileenii isaaniitiin qabatanii wanni dhufaniif yoo abbaan biyyaa lammii isaa kabaje kan biraa kabaja waan ta'eef kanaaf biyya biraan qabnu waan ta'eef biyyi nu qabnu Itoophiyaa uummatana ta hunda fakkaattu ta hundaaf taatu ta hundaan ijaaramtu akka taatu ta sabaa sablammoonni hundi mirqa wal qixaa keessatti qabaatee keessatti jiraatu keessatti hojjetu ta amantiin hundi wal qixa keessatti tarkaanfachiifamuu fi akkaataa mirga kennameefiin keessatti itti wal jiraachifatu itti wal barsiifatu itti wal gorfatu akka taatu hundinuu gahee qabda waan ta'eef bakka jirtanitti dirqama qabdan bahachaadha. Hojii ijaarsa sirnaa mootummaan keenya jalqabe dagalee ta'uu keessan beektanii bakka jirtanitti
nu wajjin akka dhaabbattan biyya tana waliin akkuma kalee qabsoo keessatti ijaarranne biyya qabsoo keessaniin ijaaramte dhalootatti biyya bareedduu biyya badhaatu akka dhaalchifnu isinii dhaamuun barbaada. Obboleeyyan kiyya asitti argamtan hundi keessan karoorri keessan yaadni keessan kan milkii kan bakka gahu isiniif haa ta'u hawaasa tokkummaa qabu ka karoorfatee karoorri isaa galma gahu kan nageenya isaa eeggatu kan misoomaan tarkaanfataa ta'e ummata sagaleen isaa biyya irratti dhaga'amtu addunyaa irratti dhaga'amtu akka taanu hundi keenya hojii jalqabame hojii biyyi keenya mootummaan keessan hojjechaa jiru paartiin keessan hojjechaa jiru walii wajjin taanee ijaarsa biyya kanaa kan hin xumuramnes waliin akka xumurru isin jechuun barbaada. Biyyi isin malee ijaaramtu hirmaannaa keessan malee biyyi guddachuu hin dandeessu. Bakka jirtanitti akkuma gahee keessan baachaa jirtan filannoon nu duraa kunis nagayaan karaa dimokiraatii